Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhahannee jirra. Gara odeeffannoo keenyaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma yaadaa fi odeeffannoo yoo qabaattan gara koomentiitiin nuuf kaa'aa like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin samma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa yeroon mootummaan deebii isaaniif akka kennu gaafatan dhumachuun hordofee guyyaadhaa bakkoota garagaraatti duuli lagannaa hojii jalqabe jedhame. Dhaabbilee garagaraatti lagannaan hojii jiraachuu dhaabbilee gariitti immoo dursisa aangawootaatiin hojiin itti fufu dhaabbilee fayyaa gariitti immoo hojiin idilee haaluma duraanii tureen itti fufee jiraachuun maddeen odeeffannoo keenya ni dubbatu. Ogeeyyiin fayyaa kaffaltii fi faayidaaleen argachaa jirru hojii keenya waliin wal hin madaalu jechuun ji'a tokko keessatti mootummaan gaafii isaanii akka deebisuuf marsaalee hawaasaa irratti duula adeemsaa turuun ni yaadatama. Ji'a tokko keessatti mootummaan deebii isaaniif yoo hin laannee fi seektara fayyaa keessatti riifoomii yoo hin adeemsifne hojii dhaabna jechuun mootummaa akeekkachiisaa turan. Ogeeyyiin fayyaa gaafiin keenya gaafii mirgaati jedhu. Guyyaan lagannaa hojii jalqabu dursee mootummaan pirezidaantii Waaldaa Ogeeyyii Fayyaa Itoophiyaa Yoonataa Daanyaachoo dabalatee qindeessitoota sochii kanaa hidhee jira. Yeroon ogeeyyiin fayyaa mootummaaf kennan kaleessa caamsaa 12 bara 2025 dhumachuu hordofee ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Magdas Dhaabaa ibsa laataniin gaafiin ogeeyyii fayyaa deebisuuf hojjetamaa jira jedhan. Har'a ganama irraa eegaluun duuli lagannaa hojii hospitaalota akka Jalduu, Hospitaala Xibab Geediyoon, Hospitaala Tukur Ambassaa, Hospitaala Yuunivarsiitii Gondar, Waachamo Hospitaal, Nigista Elan Hospitaal, Hospitaala Dabra Birhaan, Hospitaala Yuunivarsiitii Dilla, Hospitaala Waliigala Buttaajira, Hospitaala Addis Alam keessatti lagannaan hojii adeemsifamee jira jedhe fuulli marsaa hawaasaa Itio Health Forum jedhamu gabaase. Akka ogeeyyiin fayyaa jedhanitti lagannaan hojii kun akka dhukkubsattoota tajaajila addaa barbaadan hin miinetti adeemsifamaa jira jedhan. Hospitaalota lagannaan hojii keessatti adeemsifamaa jiru keessatti ogeeyyiin fayyaa kutaa kunuunsa cimaa, kunuunsa daa'imman cimaa fi balaa tasaa tajaajila namootaaf akka kennan ramadamanii jiru jedhe. Ogeessonni hafan ammoo lagannaa hojii irra jiraachuu qindeessitoonni himanii jiru. Haakimoonni hospitaala Phaawulos immoo yaada BBCf qoodaniin hospitaala Phaawulositti ogeeyyiin fayyaa booleyyii qofti dhiibbaan hojii hojjetaa jiraachuu himee jira. Hospitaala meedikaalaa fi kolleejjii fayyaa Adamaatti immoo hojiin haaluma idileen itti fufee jira jedhee gabaase. Ogeessi hospitaala Shaashamannee tokkos hospitaalichi hojii idilee itti fufee jiraachuu himee jira. Naannoo Beeshaangul Gumuuzitti bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee sababa garagaraatiin manneen barnootaa miidhaman iddootti deebisuuf baasii qarshii biiliyoona 3.6 ol akka gaafatu biiroon barnoota naannichaa beeksise. Naannichatti waliigalaan manneen barnootaa 380 irratti miidhaan qaqqabus ibsee jira. Hoogganaan itti aanaan biiroo barnoota naannoo Beeshaangul Gumuuz obbo Muhammad Usmaan manneen barnootaa naannicha keessatti argaman waggoota torban darban miidhaan irra qaqqabe iddootti deebisuuf hojii eegalamu gaazexaa barsiisaaf ibsaniiru. Qondaalli waraanaa fi qondaalli siyaasaa Tigraay saamicha qabeenyaa fi daldala namaa irratti akka hirmaachaa turan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Qondaalota waraanaa tokko tokko immoo kan saamicha irratti bobba'an jedhan maqaadhaan eeranii jiru gaafii fi deebii Faanaa TV waliin taasisaniin. Obbo Geetaachoon qondaalota waraanaa Tigraay albuuda warqee qotachuu fi daldaluu mallaqa mootummaa saamuu fi daddabarsa namoota seeraan alaa irratti hirmaatan saaxilanii jiru. Qondaalonni waraanaa obbo Geetaachoo maqaa dhahanii saaxilan Birgeedar Jeneraal Maayigibaa Haayilee, Birgeedar Jeneraal Haayila Sillaas Girmaa fi Koloneel Tawalda Gabratsahaayidha. Irra deddeebiin qotiinsaa fi daldala warqee irratti hirmaachuu qondaalota naannichaa kana kan dubbatan obbo Geetaachoon namoota baay'eetti daldalli warqee Tigraay kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu Pirootooriyaa booda kan eegalame itti fakkaatu danda'a. Garuu miti waraana gidduutti qondaalotiin waraanaa kun qotiinsaa fi daldala warqee kan ittuma turan jedhan. Odeeffannoo yakkoota akkanaa Tigraay keessatti raawwatamee tureen yeroo pirezidaantii yeroo Tigraay turetti qindeessaa akka turan kan dubbatan obbo Geetaachoon biiroo haqaa fi koomishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa fi poolisii naannichaaf erguu himanii jiru.
Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yaadaa fi odeeffannoo yoo qabaattan gara koomentiitiin nu kaahaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.